Akkam jirtu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa kuni qophii Dirbaba Oromummaati. Qophiin Dirbaba Oromummaa sagantaa torbanitti guyyaa tokko kan darbu yeroo ta'u, dhimmoota adda addaa irratti namoota keessummoota beektota ogeeyyii ogummaa adda addaa qaban keessumsiisuudhaan hojjeta. Qophii Dirbaba Oromummaa yeroo hundumaa keessummoota kootti nan himaa Dirbaba Oromummaa kan jennee moggaafnee fi oromummaa safuu fi safeeffii oromummaa keessaa utuu hin bahin yaada keenya bilisaan ibsachuu, yaada keenya safuu oromummaa keessatti qeeqa keenyas gorsa keenyas safuu oromummaa utuu hin diigin sirna safuu oromoon ittiin bulu utuu hin diigin kan ittiin yaada keenya dabarsinu jechaadha. Qophii kana keessatti loogii kamiinuu qabaachuuf hin deemnu, kan loogduuf yoo jiraate dhimma sabaati, dhimma uummataati. Kana giddu galeessatti namoota yaada adda addaa qaban, yaada nuyi dubbannurraa adda qaban immoo yaada isaanii ni kabajnaa fi maaliif akka keenyatti yaadan jechuu hin dandeenyu. Kanaaf qophii kana guyyaa irraa kan hin qabadhee dhiyaadhe abbaa seeraati. Abbaa seeraa Abukaatoo obbo Daani'el Hordofaa Dagaagooti. Kan isaan jiraatan biyya Kanaadaa magaalaa Torontooti. Hojii abukaatummatiin beekamu. Obbo Daani'el baga gara qophii Dirbaba Oromummaa nagaan dhuftan isiniin jira. Keessummaa koo ta'uudhaan dhiyaachuu keessaniif galatoomaan jedha. Tam jirtu? Nagaa galatoo Waaqayyoo galatoomaa obbo Toleeraa. Asitti immoo naaf heeruu keessaniif baay'een isin galateeffadha. Tole gara qabxii keenyaatti dabarraa akkuma jedhee waan ofii jaallannuuf, waan ofii barbaannuuf, waan ofii itti gammannu qofatu hin ta'in utuu akkas ta'e uummata keenyaafis biyya keenyaafis bu'aa qaba waan jennu irratti xiyyeeffannaa. Kanuma irratti hundaa'uudhaan isin dhiyeenya kana biyya dhaqxanii akka deebitanii karaa fuula feesbuukii keessaniittis argeen jira. Isarraa ka'eetan isin dubbisee baatii amma akka turtan hin beeku isintu nu ibsaa gara biyyaa deemtanii turtanii. Mee obbo Daani'el yeroo ammamii boodatu biyya deemtanii, biyya gara biyyaa deemtanii yeroo ammamii biyya Kanaadaa turtanii, biyya bakkaa turtanii yeroo ammamii booda gara biyyaa deemtan? Gara biyya kanan deeme dhumarratti waggaa 3 booddeedha. Duraan garuu waggaa 18 tureetanii kanan dhaqee gara 2010 akka Awurooppaatti jalqabaaf kanan dhaqee waggaa 18 booddeedha. Ammam turtan obbo Daani'el? Biyya ammam turtan amma isa dhattan kan? Yeroo ammamii turtan? Amma san dhaqee ji'a 4 ture. Duraan yeroo dhaqaa ture ji'a 2 tureera, ji'a 3 tureera. Amma garuu baay'ee yeroo dheeraa kanan ture. Amma ji'a 4 kanan ture. Yeroo dheeraa turtanii jechaadha obbo Daani'el. Yeroo dheeraa kana keessatti egaa waan baay'ee argitaniitu ta'a. Oromoon irra guddaan daasporaa jiraatu waggoota dheeraa booda ana mataa koo dabalatee waggoota dheeraa booda keessattuu eega jijjiiramni dhufee bara 2018 booda gara biyyaa dhaquu jalqabnee jirra. Garuu yeroo dheeraa akka kanaa turuun xiqqoo isin namoota muraasa warra yeroo dheeraa turan natti fakkaata. Akkamitti argitan waa'ee biyyaa baatii arfan kana keessatti wayin irraa kaana akkuma jedhee isa dhumaa 2017 dhaqe jettanii 2017 booda immoo amma 2019 gara dhumaatti deemtan natti fakkaata moo 20 keessa 19 gara dhumaatti deemtanii waggaa 2 booda dhaqxan jechaadha. Turtii ammanaa keessatti jijjiirama akkamii argitan? Jijjiirama karaa jireenyaa ta'uu, karaa siyaasaa ta'uu. Mee jireenyarraa jalqabna. Jijjiiramni jireenya namaa bara 2017 irraa amma 2020 keessa jirraa. Isa kana wal bira qabdanii yoo ilaaltanii jireenyi namaa waan jijjiirame argitan qabdu isin? Yeroo darbee yeroon dhaqee yeroon isaa yerootti qabsoon finiinsaa turanidha. Mootummaa isa yeroo sana taayitaarra ture wajjin qabsoo guddaatu ture. Iddoo deemu hundumaatti namoonni mootummaa sana mufatanii mootummaa sana irratti ka'anii qabsaa yerootti turanidha. Isa keessan dhaqe yeroo darbee sana keessa.
Utuun achi jiru tarkaanfiin fudhatamaa ture tokko ture, karaan cufamaa ture, daldalli cufamaadha ture, dargaggoonni qeerrooniif qarreen akkasumas dargaggoon tarkaanfii garaagaraa fudhataa turanii namoonni du'uu haala nama mararreetu ture. Gara biyyatti adeemtus hin beekamu ture. Yaaddessaadha ture yeroo sana. Ergiin deebi'ee asitti jijjiiramni kun ta'ee jijjiiramni ergii ta'ee booddeedha yeroo jalqabaatiif amma dhaquun koo. Jijjiirama kana duraanii hundumatu fudhatee duraan hundumatuutti madaqee hundumti keenya warri ala jirrus warri keessa jirrus jijjiirama kana gara gaariitti adeemaa waan gaariidha fidaa gaaffii uummataatiifis immoo deebii hin ta'a kan jedhu ilaalcha akkanaatiin ka'eeti namoonni hundumtuu deeggaranii turanii. Warri jijjiirama kana geggeessanis yeroo duraatti tarkaanfii gaggaarii babbayeessa ta'e fudhatanii namoota sabni biyya sanaa akka xinnoo ba'aan gateettii isaarraa bu'u yookiis immoo yaadni isaa akka boqotu godhanii turan tarkaanfii fudhataniini. Oolee bulee garuu amma yeroon naqu innan argu garuu waa'ee jireenyaa kaaftee fi jireenyi sabaas immoo amma baay'ee nama mararu wanti baay'een isaa nama mararu. Warri qaban qabeenyaan isaanii guddataadha jira. Warri dhaban immoo gadi badaadhuma jiru. Garaagarummaan warra qabaniif warra hin qabne gidduu jiru baay'ee bal'aadha deemaa jira jechaadha. Isa kana ifaaf ifatti argita. Mufannaadha argita. Lafa deemtutti namoota mootummaa qeeqan argita. Qeeqi kun immoo karaadhaanis karaa malees kan geggeeffamudha. Warri karaa malee qeeqa hin taane geessan jiru. Warri immoo karaadhaan immoo maaliif qeeqanis immoo jiru. Mufannaatu jira. Walii wajjin tarkaanfachuun hin jiru. Akka deebi'uuf kan barbaadutu jira. Maaliif guyyaa tokko deebi'uu didee yeroo kana gidduutti maaliif ammaaf ammatti maaliif deebi'uu dadhabee kan jedhuutu komee kanatu ka'aa jira. Karaa gara biraa immoo gaaffii sabaa deebisuudhaa fi wanti tartiibaan hojjetamuutu irra jiraata. Mari'atamuudha qaba. Irratti hojjetamuudha qaba. Sabii mariisifamuudha qaba. Kan hundumaa keessa darbeeti gaaffiin sabaa kan deebi'u malee har'uma kaa'amee akka qodaa kaa'amee lafaa ka'ee waan deebi'u natti fakkaatu. Amma isinii abbaa seeraatii nama seera baratee nama hojii seeraa hojjettu nama siyaasaa Itoophiyaa kanas bara dargaggummaa keessanii kaatanii quba qabaattanidha. Kana keessatti mee komeen uummanni komatu kan karaa qaba dhugaa qaba kan jettanii isa kam? Komeen inni dhugaa qabu maa inni uummatii amma yeroo kanatti kan inni eeggatu dura'aantummaa seeraati. Rule of law isa jedhamu suni eegamuutu irra jiraata. Rule of law eegamaa hin jiru. Sabni eegumsa hin qabu. Yoo rakkinni isarra ga'e yoo mirgi isaa sarbame mootummaa qaqqabee fi saba kanaaf mirga isaa deebisuu yookiis mirga isaa kabajuuf hin qabu. Kanaaf amma maaltu ta'aa jira? Namni hundumtuu sababii protekshinii hin qabneef yookiis immoo eegumsa hin qabnee fi sababii mootummaan tarkaanfii gahaa hin fudhannee fi ofii isaatii of eeguutti gara adeemaa jira. Rakkinni yoo sarara ga'ee ofa isaatii deebisee seera harka isaatti fudhatee raatee qooda seera kabaju innis haaloo deeffachuudhaa fi waan isarra ga'e sana akka sarara ga'e sanatti deeffachuudhaa fi tarkaanfii fudhata. Namni wal ajjeesuun, namni wal balleessuun, qe'ee walii balleessuun kan fakkaate kan dhufu olaantummaan seeraa waan hin eegamnee fi seerrinii fi heerri sabii hin eegamnee fi biyya keessatti eegumsi amma laafeetu jira. Uummatii eegumsa hin qabu. Poolisiidhaanii akka hin taanetti mirgi isaa dhiitama.
warri seera abboota seeraa akka fedhanitti seera kana hiikkatu, warri bulchiinsaa akka barbaadanitti uummata kana gara jeequ. Kanaaf uummati kuni haala kana keessatti mootummaa isaaf qaqqabee mirga isaa isaaf eegsisu yeroo dhabu, ofiisaatii mirga isaa eeggachuudhaaf tarkaanfii hin taane, tarkaanfii hammeenyaan guute fudhata. Inni kun baay'ee na yaachisaadha jira. Olaantummaan seeraa eegamaa hin jiru. Hin dubbatama malee olaantummaan seeraa eegamaa hin jiru. Olaantummaan seeraa yeroo eegamu warri taayitaarra jiranii uummata akka hin miine, poolisiin uummata akka hin sarbine, kana kan fakkaatu tarkaanfiin mana seeraa dhaqee uummati kun seeraaf heeraan mirgisaa eegamee waan gaafate argachuun akka irra jiru yookiis immoo justice inni jedhamu eegamuun akka irra jiruudha agarsiisa. Kun ta'aa hin jiru. Saba kanaafi waan oolmaa ooleef fakkaata malee waan hojii isaa hojjetaa jirus ittiin fakkaatu. Achirra taa'uunsaa garuu saba kanaafi hojii hojjechuudhaaf ture. Poolisiin kan inni hojiirratti ramadamuu fi uummata kana eeguudhaaf. Garuu kan ta'aa jiru waan gara biraadha. Magaalaa keessatti yoo innaa teessee ilaalte rakkina guddaatu uummata irra gahaa jira. Uummata kanaaf kan qaqqabu humni hin jiru. Inni kun rakkina fidaadha jira. Uummati kanarratti komee innaa qabaatee dhugaadha qaban jedhan. Seerri eegamuu ture jiraata. Olaantummaan seeraa kabajamuu ture jiraata. Sabni kana jalatti eegumsa qaba. Mootummaa difeendina godhu yookiis immoo mootummaa irratti baabsuun qaba kan jedhu qabaachuu turre jiraata. Uummata kana lapheesaa cabsuudhaan mootummaa irratti kaasuudhaaf tarkaanfii garaagaraatu fudhatamaa akka jiruun argina. Gama biraatiin immoo wanti dhaga'amu poolisiin iyyuu kabajaa duraan fakkeenyaaf yeroo nuyi biyya turre yeroo nuyi dargaggoo turre ammoo dhiyeenya kanaatti poolisii jechuun akka waaqaatti sodaatama. Uummanni namni poolisii sodaataa karaa poolisiin irra ba'e irraa hin ba'u. Yuunifoormii poolisii yeroo argu baay'ee rifataa. Kana ture amma eega jijjiiramni kun dhufee poolisiinis akka durii nama reebu, poolisiin akka arge namatti roorrisu. Kanaafi uummanni immoo kan akka tuffiitti fudhateetu kan tuffates jira, kan abboomamuu dindeefis jira. Waan amma isin amma jettanii wajjin immoo inni kun immoo xiqqoo wal faallee sanatti fakkaatame. Isa kamturraa namoota poolisii faatti dhagaa guuran faatu jira waan jedhutu dhaga'amaa jira jechaadha. Isa kana karaa akkamitti ilaaltan isa kana obbo Daani'el? Meeshaan nama seeraati, ija seeraati natti himtu kana. Lachuu jira, lachuu wal faana jiranii tokko isa tokko faalleessu. Nan jedhee isa ammatti jettee faalleessu. Iddoo tokko warra mootummaa kana irratti ka'anii mootummaan kun abaduu warra jedhantu jiru. Isaanii tarkaanfiin isaan fudhatan tokko nama hin mararu. Dhiyeenyumatti illee utuma achi jiru amma halkaniin ka'anii ijaarsa baskaana ijaaraa warra turan Finfinnee keessatti halkaniin dargaggoonni jechuudha. Isaan kana poolisiin dhaabsuudhaaf yeroo dhaqu poolisii irratti tarkaanfii fudhatanii dhagaa darbatanii rakkinni uumamee namni 2 du'eera achitti. Kana naannaa an jiraataa ture sababii ta'eefi dhaga'eera yoon arguudhaa baadheeyyuu. Garuu wanti ta'e maa'inni iddoo baay'eetti garuu amannaa ilaalte naannaa lafa gabaa faayinaa dhattee poolisiidhaan nama reebu argita. Gabaa keessatti warra suuqa dhattee jedhamanii isaanii reebu argita. Isaanii qodaa isaanii jiksee irra ejjetu argita. Isaanii kana achi fiiga nama achi fiissaa as fiissaa dha'uudha. Hattuun hin qabamu. Namni namarratti daba hojjete hin qabamu. Qabamee innaa dhiyaates immoo seeratti dhiyaatee seeraan murtoo argachuun baay'ee rakkisaadha. Karaa tokkoon jiru warri poolisii irratti ka'anii karaa malee ka'anii rakkina garaagaraa uuman. Kanaaf poolisiinis difeensiivii ta'a rakkina narra gahaa kan jedhuun tarkaanfii fudhachuudhaaf dirqisiifamu. Karaa gara biraadhaan immoo jireenya isaanii nagaatuu jiraatanii warra dhiibbaan isaan irra ga'utu jira. Namoota reebamantu jiru. Reebama namni. Poolis bruutaalitiin jira. Olaantummaan seeraa immoo poolis bruutaalitii hambisuudhaaf. Poolisiin karaa malee namarratti tarkaanfii akka hin fudhanneef. Warri taayitaarra jiran karaa malee tarkaanfii uummatarratti akka hin fudhanneef. Mirgi uummataa akka eegamuuf.
kan godhuudha olaantummaan seeraa. Kanaaf garlachuu iyyuu jira. Sabni hundumtuu toora tokkoon adeema, hundumtuu gaariidha jechuu hin dandeessu. Hundumtuu immoo hammeenya hojjetaa jechuus hin dandeessu. Warri hammeenya hojjetanii jiru, warri gaarummaadhaan deemanii jiru. Warri gaarummaadhaan deemanii mootummaan nuuf haa qaqqabu jedhanii gargaarsa isaan barbaachisuun argatanii, warri hammeenyaan deeman immoo rakkina garaagaraadha uumuu, rakkinni isaan irra singaa, naannaa isaan irra singaa jechaadha. Tole, meegaa karaa kanaan kana jennu waa'ee jireenyaa irratti kaafne kana akkuma beektan egaa akkuma duraan isiniin jedhe dhimma siyaasa Itoophiyaallee dhiyeenyatti yoo biyya alaa jiraatan iyyuu dhiyeenyatti hundumti keenya yoo dhiyeenyatti hordofaa turre waggoota bara 1993-94 irraa kaasee dhaabbileen poolitikaa biyya Itoophiyaa irrumaa jala mormitoonni biyya sana haxaamanii ba'anii biyyi amma mootummaan Ihaadigii paarlaamaa keessatti harka 100 keessaa 100 mo'eera amma jedhutti ga'e jechaadha bara 2015-16. Kanarraa ka'ee jijjiiramni dhufee jira. Jijjiiramni dhufe immoo dhaabbilee siyaasaa biyya keessatti akka galan godhe kan jedhudha. Isa kana mee akkamitti ilaaltan kun amma karaa jireenyaa isa amma jenne kana karaa jireenyaa olaantummaa seeraa kabachiisuu irratti komee jiru ibsaniitu. Mirga dhaabbilee siyaasaaf mirga dimookiraasii sochii dhaabbilee siyaasaa akkamitti ilaaltan dhaabbilee siyaasaa ulaagaa ittiin ilaaltan meena himamee dhaabbilee siyaasaa akkamittiin argitan mee dhaabbilee siyaasaa sochii dhaabbilee siyaasaa keessattuu gara caalu magaalaa Finfinneen ture naan jettanii dhaabbileen siyaasaa mormitootni hundumtuu yoo xiqqaate waajjira yookaan immoo bakka bu'aa magaalaa Finfinneetti qabu waan ta'eef argitaniitu ta'a, ilaaltaniitu ta'a, taajjabtaniitu ta'a, qorattaniitu ta'a. Mee isa kana mee akkamitti ilaaltan obbo Daani'el? Waa'ee mormiidhaaf morkii siyaasaa kana yeroo baay'eedhaaf ala jiraannee naa ta'ee duukaa bu'aadhuma jirraa dhaggeeffannaa nagarraa warri morkituu jedhaman jiru. Garuu amma filannootti yeroo dhiyaatan kanatti warri baay'een isaanii jechuun harki tokko heeyyama argataniiru filannootti dhiyaachuudhaafi morkattoonni biyya alaa turanii nagaadhaanii biyya isaaniitti galanii qabsoo nagaa akka geggeessamanii fi mootummaan amma taayitaarra jiru heeyyamuusaa baay'ee deeggareeraan karaa kan kootiin jaalladheera. Haa ta'u malee warri morkitoota jedhaman kun qopheen isaanii hammamii? Hammamis immoo siyaasa biyya sanaa kana xiinxalanii qoratanii beeku. Gara fuulduraatti immoo maal fa'aa hojjechuudhaaf qophaa'aniiru isa jedhu irratti eegaan ture dhaga'uudhaafi. Garuu kanan argaa jiru inni hojjetaadha jirraa kan jedhamutu jira. Qabsaa'aadha jirraa kan jedhamutu jira. Filannoodhaaf qophaa'aadha jirraa kan jedhamutu jira. Ifaaf ifatti garuu waan mul'ataa jiru argaa hin jiru. Dargaggoodhaa kurfaa'uu, dubartootaa kurfaa'uu, namoota waamicha godhanii isaanii namoota kana haasofsiisu. Mootummaa amma taayitaarra jiru wajjin irratti komee dhiyaatu kan yeroo baay'ee an argu. Garuu komee sana dhiyeessuun eeyyee waan rakkinni yoo jira komee dhiyeessuun of qopheessitee kee yookiis immoo qophii kee saba kee beeksiftee dammaqsaa saba kana filannoodhaaf qopheessaa deemuu malee morkiidhumaa fi komee duwwaa yeroo hundumaa komee walirratti iyyannoo garaagaraa dhiyeeffachuu, himannaa garaagaraa dhiyeeffachuu, akkana nurra ga'ee, kana nurra ga'ee, sana nurra ga'ee isa jedhu dhaga'an ture. Magaalaadhaa sababiin hin baanee, Finfinneedhaa sababiin hin baanee, baadiyyaa dhaquu sababiin hin dandeenyee fi baadiyyaa keessa waan jiru maalitti akkamitti akka deemaa jiru hubachuu hin dandeenye. Waajirri babbanaamaadha jira. Waajirri warra morkattootaa iddoo garaagaraatti banamaa akka jiru nagaa hammam hojjetaniiru, hammam tarkaanfataniiru, miidiyaa garaagaraatti dhiyaatanii hammam of beeksisaniiru isa jedhu irratti hubannaa gahaa hin qabu.
Kanan jedhu garuu baay'een namooti tokko kan isaan jedhani mootummaan kun deemu tureera ta'a mootummaan kun hin ta'uudha. Rakkinni an qabu immoo maanni mootummaan kun adeemu adeemu. Garuu iddoo mootummaa kanaa eenyutu bu'a? Iddoo kana mootummaa kanaa bu'uudhaaf kan qophii kan qabu morkattoota keessaa warra kami? Akkamittiin dhiyaachuu danda'u? Maal irratti qophaa'aniiru? Iddoo sana fudhachuudhaaf isa jedhu namni irratti dubbatu hin jiru, namni irratti yaadu hin jiru. Hakaa'u habaduu duwwaadha. Hakaa'u habaduun immoo hiikaa hin ta'u. Kanaaf qophee isaanii karaa kan kootiin asachi odeeffamaa qophoofneerraa itti jirraa isa jedhuun arga. Karaa biroo immoo walga'iitu geggeeffama yeroo hundumaa. Yeroo hundumaa walga'iitu geggeeffama. Morkattoonnis mootummaanis walga'iidha geggeessu. Walga'iidhaa yeroo ba'anii hojii hammam akka isaan hojjetanii walga'ii sana irratti wanti dubbatame sun saba bira gahuudhaaf hammam tarkaanfiin akka fudhatamu hin beeku. Baay'ee barbaachisaadha. Waan isaan irratti wal ga'anii, waan isaan irratti mariisifanii saba gahu tura jiraata. Sabii beeku tura jiraata. Sabaa fi mootummaa gidduu, sabaa fi morkattoota gidduu quunnamtiin jiraachuutu irra ture. Isa argaa hin jiru. Jiru, morkattoonni jiru, mootummaan jira. Walga'iitu geggeeffama. Yeroo hundumaa walga'iidha. Yeroo hundumaa hojiitti qabamnee jirraa jedhu waan hojjetamaa jiru garuu baay'ee uummatatti wanti beeksifame hin jiru. Okay, tole kun kana mee kana wal qabatee amma kun waa'ee dhaabbilee morkattootaati kan nuti amma kaafnee kan isinillee naa ibsitanii gara individuaalotaatti dhufnamee namoonni dhuunfaa sochiin isaanii mirgi akka namaatti namni tokko qabu wanti irraa dubbifamu amma silaan mootummaa komee qabu jedha. Wanni kun hin aadeffatamne duraan umurii keenya argine keessatti namni tokko mootummaa keessuma taa'ee bakkee taa'ee mormuu danda'a, bakkee taa'ee komachuu danda'a. Amma garuu akka laallutti fageenyarraa akka laallutti namni miidiyaatti ta'ee akka dhuunfaatti sooshaal miidiyaattis haa ta'u akka warruma meenistriimii ta'an TV biyyaa keessattuu namoonni komee isaanii komee mootummaarraa qaban ifatti dubbatu jechaadha. Isa kana akkamitti ilaaltan mirgi dhuunfaa namni tokko mirga dimookiraasii isaa ammam ofirratti amanee haasaa waa'ee siyaasaa namni tokko akka dhuunfaatti jechaadha. Sochiin namoota individuaalii akka nama dhuunfaatti maal argitan mee? Waa'een mirga yaada ofii bilisummaadhaan ibsachuu, waa'een of kurfaanii organizedii ta'uu, mirgootii kuni hayyamamuun yookiis immoo hojiirra ooluun baay'ee nama gammachiisa. Kun jalqabatti iyyuu kan uummatitti gammadee sochii kanaa fi jijjiirama kanatti deeggaree qabxii isa jalqabaa keessaa tokko isa jalqabaati jedhanii fudhadhaan karaa kan kootii baay'ee barbaachisaadha. Uummati tokko bilisoomee jechuun waan qalbii isaa keessa jiru, waan yaada isaa keessa jiru ifaan baasee dubbachuu yeroo danda'udha. Utuun dhoowwamin jechaadha. Utuun dhoowwamin dubbachuu jechuun immoo waanuma barbaaddee waan faallaa ta'ee waan biyya balleessuu waan gamtaa sabaa diiguu dubbataa jechuun miti. Innis immoo ilaaltee waan biyyaaf guddina biyyaatiif waan biyyaaf barbaachisu waan sabaaf barbaachisu dubbachuun karaadha. Amma garuu kan fudhatamaa jiru tokko mirgi kuni sirriitti hin baramne sababii ta'eef warri baay'een warri dhukkubaan rabaa qabantu jiru. Namoota maqaadhaan waamanii arrabsuudhaan yookiis immoo namoota aarsuudhaan politikaa wal aarsuu warra geggeessantu jiru. Warri kaan immoo mirga isaaniitti maayii ba'anii yaada isaanii ifaan dhiyeessu. Hamma ammaatti dhoowwamaa ta'uusaa hin beeku. Garuu waan tokkoon argeen. Wanta arge maayanii yaada kee dhiyeeffachuudhaaf yookiis immoo sooshaal miidiyaattis haa ta'u sooshaal miidiyaatti illee danda'ama. Maas miidiyaa kana irratti dhiyaachuudhaaf tiifoozoo si barbaachisa.
Namoonni si beekan naannaa kee jiraachuu ture jiraata. Abaluu akkana abaluu cimaadha namoota siin jedhan qabaachuu jiraata malee karaa irraa kaatee dhattee yaada kee dhiyeessuu hin dandeessu. Karaa irraa kaatee yaada kee dhattee dhiyeessuunis sirrii miti. Qophooftee gochuutu sirra jiraata nan amanas. Garuu yaada kanarratti namoonni kanan argee akka garaa isaanii dubbatu namoonni. Dhoowwaan tokkoyyuu hin jiru dubbachuudhaaf. Garuu yeroo dubbattu ani yaaddoo kan natti ta'e maanni karaa malee yaada badiisaa yaada jijjiirama kanaa wajjin faallaa ta'e yaada namoota irratti ka'uu personaalitii namaa abalummaa eenyummaa namaa tuqu. Mirgi kuni magaalaa Finfinneetii baatee yeroo adeemtu gara baadiyyaatti yeroo adeemtu dhiphataa akka inni deemu fagaataa yeroo deemtu kan inni dhorkamu rakkinas namarraan yaada kee dhiyeeffachuun rakkina akkasirraan ga'u namoonni dubbatu. Hammam akka dhugaa ta'e hin beeku. Garuu Finfinnee naannaa Finfinneetti lafan argeetti namoonni akka garaa isaanii akka isaan dubbatan hin arge. Dubbachuun kun garuu sirrachuudha qabaa. Sabni kun barsiisamuudha qabaa. Mirga kun jechuun mirgi kun sirriitti hojiirra akka ooluuf maal akka ta'u barsiisi gahaan kennamaa hin jiru. Barsiisi gahaan kennamuu turre jiraata. Amma kan biraanii akka nama bilchaata tokkotti waan isin gaafadhu waa'ee jijjiirama dhufe kanaa fi waa'ee olaantummaa seeraa fi waa'ee mirga nam-tokkeessa ta'u mirga dhaabbilee siyaasaa akkitti dubbatamutu jijjira. Akkitti dubbatamu maali? Tokko gareen tokko mootummaanii waan barbaannu sanaa yerootti hin finne kan jedhuun komee qaba. Gareen kaan immoo mootummaan kuni mirga yeroo dheeraadhaaf waggoota baay'eedhaaf ukkaamamee ture kanaa akka namni hafuura baafatuuf akka namni futtaafatuuf karaa banee jijjiiramnoonni gara ji'a ja'an jalqabaa dhufan baay'ee ariifachiisa baay'ee ariitiidhaan waan warra dhufan turanii isa kanatu namoota xiqqoo jijjiiramni hundumtuu akka sanatti akka ispiidii sanaan yookaan fiigicha sanaan akka inni deemutti namoota fudhatantu amma waan jijjiiramni sun dhaabbatee jijjiiramni sun gufate fakkaata kan jedhantu jiru jechaadha. Isin akka ilaaltanitti mootummaan kun gaafa jijjiirama fide kan ariifateera jettu ariifannaa barbaachifne ariifannaa dogoggoratti nama geessu ariifannaa namoonni wanti hundumtuu kana ispiidii kanaan deema akka jedhee namni tilmaamuuf nama geesse yookaan immoo mirgi sun gadhiifame sun sirriidhumaa jijjiiramni hundumtuu immoo yeroo kana keessatti deebi'uutu irra ture kan jedhani isa kana keessaa isa kam kan keessammee akka ofii taajjabdanitti akka ofii ilaaltanitti akka nama bilchaate tokkotti mee kana akkamitti ilaaltu Daani'el? Uummatatu qabsaa'ee jijjiirama kana fidee yeroodhaan dhufee jijjiiramni yeroo isaatiin dhufuunsaa gaaffii hin qabu. Tarkaanfiin duratti fudhatames immoo tarkaanfii baay'ee gaarii baay'ee mijataadha ture. Uummatis tarkaanfii kana wajjin mootummaan jechuun warri mootummaarra jiran warri taayitaarra jiran tarkaanfii fudhatan kanaanii keessattuu tiimiin yookiis immoo gareen jijjiiramaa kun tarkaanfii fudhate sana wal bira dhaabbatee geggeessuunsaa sirriidhuma ture. Yeroo jalqabaa sana keessa tarkaanfiin tokko piraaktikalii fudhatamaa sababii turee fi tarkaanfiin piraaktikalii fudhatamaa ture sun uummata gara ofiitti hawwachuu danda'eera. Deeggartii uummataas immoo argateera. Boodana garuu gara oduutti deebine, gara tiyooriitti deebi'ame. Wanta illee hundumtuun dubbatama malee piraaktikalii wanti ta'u hin jiru. Kana biraan immoo humnootiin garaagaraa jijjiiramni kun iddoo akka hin geenyee fi rakkina garaagaraa uumu jara warra garee jijjiiramaa kanarratti. Jijjiiramni seenaan jijjiiramaa immoo maal inni jijjiiramni yeroo baay'eedha fudhata, waggaa baay'eedha fudhata. Faallaatu jira, kan ittiin morkatutu jira, kan jijjiirama kana dhaabuuf adeemutu jira, humnootii garaagaraatu jira sababii ta'eef humnootiin garaagaraa kun hamma wal mo'anitti jechuun qabsoo humnoota garaagaraa gidduu jiru kuni gar tokkotti adeemee jijjiiramni kun hamma mo'atutti yeroodha fudhata. Kanaaf yeroo malee jalqabameetu hin ta'in har'aaf ammaaf ammatti hiikaan nuuf kennamutu irra jira jedhutu dogoggoramu. Achi keessatti immoo maa inni rakkinni gara biraan immoo warra jijjiirama kana keessee garee jijjiiramaa kana
irratti iyyannoo yookiis immoo himannaatu dhiyaata yeroo hundumaa. Isaantu qeeqama yeroo hundumaa. Namoonni hundumtuu ani maal hojjedheera jijjiirama kanaaf? Bu'aa maalii baaseeraan? Hirmaannaa maalittan qooda fudhadhe? Bu'aa maaliin buuseedhanii of gaafachuun utuu isaanirra jiru yeroo hundumaa maqaa namaa waamanii abalutu balleesse, abalutu kana godhee, abalutu sana godhee jechuun sirrii natti fakkaatu. Gareen jijjiiramaa kun poolisii baaseera. Mirgi namaa haa eegamu jedheera. Warri biyya alaa jiran biyyatti galanii nagaadhaan qabsaa'anii jedheera. Warri hidhaa jiran hiikamanii jedheera. Ala ba'anii namoota keenya nama alatti hidhamanii jiran namoota alatti mana hidhaa biyya ambaa keessa jiran hundumaa fidanii galchaa jiru. Biyya keessatti warra morkattoota garaagaraa biyyatti galan kanaaf gargaarsa gahaa kennanii firaatanii akka isaan qabsoo nagaadhaa geggeessan godhaadha jiru. Isa booddee garuu warri morkattootaas taanaanii uummati biyya sanaas taanaanii itti gaafatama akka qabu waa'ee biyya isaa guddina jijjiirama kanaa keessatti. Itti gaafatama qabu kan immoo bahuudhaaf maal gochuun akka irra jiru beekuutu irra jiraataan jedha. Eeyyee rakkinni jira. Uummati jijjiirama kanaa wajjin akka hin tarkaanfanneef gidduu godhanii warri gargar facaasan jiraachuu danda'u. Mootummaa duraatiin wajjin kan hojjetan biirokiraasiitu jira. Biirokiraasiin suni isaan dura rakkina geggeessaa ture suni itti fufee geggeessuudha barbaada. Bu'aa mataa isaatiitu barbaada. Kanaaf jijjiiramni kun akka jiru akka godhamu barbaada. Biirokiraasiin ammoo guyyaa tokkotti achii kaasanii haaraa iddoo buusuun hin danda'amu. Rakkisaadha kunis. Yeroodha fudhata. Kanaaf mootummaan waan jijjiiree karaa uummata dogoggorse hin qabu. Waan tarkaanfii fudhachuu irra jiru yeroodhaan fudhateen jedha. Amma immoo tarkaanfiin kun yeroodhaa fi akka laafuu ta'eera. Akka isa duraa sanatti adeemaa hin jiru. Maaliif akka ta'e garuu beekuun hin danda'amne. Kanaaf karaa tokkoon mootummaanis tarkaanfii fudhatamaa jiru kana sirriitti akkuma jalqabeetti itti fufuu. Lamaffaan immoo uummatis immoo guyyaa tokkotti hundumtuu naa ta'uun irra jiraatatuun jedhu obsaanii mootummaa kana wajjin tarkaanfachuun irra jira jedheetan amana. Ittiin morkachuun hin danda'ama. Qeequun hin danda'ama. Migraataan qeeqabneef hin qabu mootummaan kuni. Kanaaf rakkinni tokko hin mul'ata. Rakkina mul'atu sana qeequun mootummaan immoo yeroo qeeqii saba biraa dhiyaatu, qeeqa saba biraa dhiyaatu kana hojiirra oolchuudhaaf tarkaanfii fudhachuu irra jiraata jedheen amana. Kanaaf tarkaanfichi xinnoo laafeera akka duraa miti garuu yerootti fudhatame itti fufeeruma yeroodhaan immoo tarkaanfiin kun fudhatamuutu irra jiraata. Garuu rakkinatu jira. Hundumtuu gara ofii duwwaatti fedhii mataasaa duwwaa, fedhii walii utuu hin ta'in fedhii mataasaa duwwaa faana baha taanaani rakkina guddaatu jira. Amma rakkinni fedhii uummataa kana iddoo tokkotti fidanii hiikaa rakkina isaatiif hiikaa barbaadu gaafii uummataatiif deebii kennuun waliin attamitti danda'ama. Akkas. Isa jedhutu irratti hojjetamuu qaba. Tole. Mee gara gaariitti iyyuu gara xumuraatti deemna ammaaf jaadha kutaasa kanarratti gara xumuraatti deemna. Amma waan isin amma kaaftan hundumtuu ofittummaa waan jedhu tokkotu ka'e. Nuti namoota biyya alaa jiraannu biyya alagaa qomoonis, afaaniinis, aadaanis namoota sabaa fi biyyoota hin beekne keessa dhufnee qubannee nagaan jiraannaa, mirgi keenya kabajamee jiraannaa. Mirgi keenya daangaan mirga keenya eessa akka ta'e garuu beekna. Daangaan mirga keenya akka ta'e beekna. Warri biyyaas daangaan mirga isaanii eessa akka ta'e beeku mirga namaa waliif kabajamee jiraata jechaadha. Kanaafi wal danda'uu isa jedhu kanarratti nu muuxannoo gurguddaa qabna jechuun nan danda'a. Warri biyya bakkee jiru kun wal danda'ee magaalaa gudditti Kanaadaa keessa magaalaa guddaa Torontoo jiraattu baay'ee sabaaf sablammoota biyya lafaa hundumatu jiraata. Anillee magaalaa provinsii magaalaas ta'e wanni tokko hin jiraadha. Gosa biyya lafaarraa kan hin jirre keessa hin jiru jechaadha. Biyya migraantii jedhamee beekamaa naaf hin jiru kuni. Kun maal nu agarsiisa? Wal danda'uu qabeenyummaansaa mootummaansaa akka jirtu ta'ee isa jiru kan ammoo wal danda'anii walii wajjin keessa jiraachuu kan jirtu muuxannoo nuuf kennaa jechaadha. Waan kun Finfinnee keessatti tokko inni maaraa
harki baay'een Amaara Amaariffaa dubbata waan ta'eef Finfinneen kan Amaaraati. Zoonii Amaaraa yoo ta'u irra jira kan jedhanii ifaa ifatti falmantu jiru. Inni kaan immoo qabeenyaan kun lafi kun hundumtuu kan Oromooti kan Oromoo duwwaa ta'utu irra jira kan jedhutu jiru. Kanarraan kan ka'e warri saawuzii, warri karaa kibbaa, warri giddugaleessaa namoonni magaalaa Finfinnee keessaa qabeenyaaf jireenya qabanii rifachuutu argama. Yeroo akkasii waca akkasiitu kakaa'achaadha. Isa kana mee akkamitti ilaaltan Oromooni lafti Finfinnee gaaffii malee qabeenyaan lafa abbaan biyyummaa Finfinnee kan Oromoo ta'e akka jirutti ta'ee qabiyyee lafa sana irratti sabaaf sablammoota kan biraa wajjin jiraachuu irratti gungummii maalitu jedhame Oromoo bira gungummii maalitu jira saboota kan bira gungummii maalitu jira Daani'el akka hubattanitti. Siyaasi keenya sabaaf sablammii irratti hundaa'e waan ta'eefi ilaalchi amma jiru baay'ee karaa tokko tokkoon baay'ee nama gaddisiisa. Maaliifi sabaaf sablammiin jiraachuunsaa eenyummaa keetti akka boontuu fi eenyuyyuu eenyu gad akka hin taane biyya sana keessatti immoo hundumtuu mirga qixxee akka qabaatuu fi malee sabni inni tokko isa tokko caalaa inni tokko isa tokko irratti aboo qabaachuu turre jiraata inni tokko isa tokko dhiibuu turre jiraata isa jedhu natti hin fakkaatu. Kunis immoo ilaalcha sirrii miti yoo kanaan godhama ta'ee jechuudha. Mirga eenyummaa keenyaatiin akka boonnu, eenyummaa keenyaan akka beekamnu, eenyummaa keenyaan iddoon nuuf ta'u akka nuuf kennamu gochuun gaariidha. Isa darbee garuu eenyummaa keenyaan kaleessa hin dhiibamne, hin sarba mirga keenya sarbame, abbaa biyyummaa keenya nurraa fudhatame, qabeenyaa keenya saamamne jedhaa turre har'a immoo nuyi naannessinee yeroo mirga argannutti warra kaan irratti isa kaleessa nurratti ta'aa jiru sana warra kaan irratti geggeessina yennaa ta'e kun gaarii hin ta'u gara fuulduraattu. Amma wanti jiru inni magaalaan Finfinnee akkuma magaalaa Torontoo faatu uummata biyya sana keessaa hundumaatiin guuteetu jira afaan iyyuu afaan Amaariffaa ta'u malee. Afaan Amaariffaa ta'uunsaa rakkinni inni fidu waan jiru natti hin fakkaatu ittiin walii galuudhaaf sababii ta'eef. Gara fuulduraatti immoo afaanni gara biraanis akkasuma guddatee maa itti bahuu dandeenya. Finfinnee keessatti amma afaan Oromoo baay'ee dubbatama. Akka bara durii bara 60 keessa yeroo nu jalqaba Finfinnee dhufeerra amma afaan Oromoo namni hundumtuu akka barbaade haasa'a. Afaan Amaaraan haasa'ama. Afaanni warra kibbaa kunis immoo hin haasa'ama. Gaammoon hin haasa'a. Walaayittaan jira. Iddoo garaagaraatii kan dhufan baay'eetu magaalaa Finfinnee jiru. Afaan garaagaraatu dubbatama. Daayiversiidha. Nama marara. Rakkinni jiru garuu kan kootii kan keetii isa jedhu. Kuni achi kan kootii, kuni achi kan keetii. Kun kan kootii kana keessaatiin qabdu inni jedhu ilaalchi suni, ilaalchi ofittummaa suni baay'ee nama mararu jijjiirama geggeeffamaa jiru. Kanaafis immoo gaarii hin ta'u. Wanti jiru inni qabeenyaa innaa fudhanne qabeenyaan magaalaan Finfinneedha. Hammamaatti akkuma kanaan dura dubbatamaa jiru. Handhuura Oromiyaa keessa iyyuu haa ta'u malee karaa baay'eedhaan intarnaashinaaliidha. Karaa baay'eedhaan daayiversiidha. Kana jijjiiruun hin danda'ama jedhee hin yaadu si'achi. Uummata sana achi keessaa baaftee calaltee raattee kan uummata tokko duwwaa gochuun hin danda'amu. Kanaafi wal danda'anii walii wajjin jiraachuun seera addunyaattis seera biyya keessaattis baay'ee barbaachisaadha. Wal danda'anii walii wajjin jiraachuu. Iddoo walii kennuu konkolaataan yoo iddoo walii kennuu dhaabaate walitti bu'a. Kanaafi iddoo murtaa'ee walii kennaniitu wal duraa booddee oofu konkolaataa. Namoonnis yeroo adeemanii, yeroo jiraatanii, yeroo odeessanii, yeroo dubbatanii iddoo walii kennanii, kabaja walii kennanii, ulfina walii kennanii innaa adeeman wayi. Kun kan kootii, kun kan kee mitiin rakkina baay'ee fida. Isa immoo kan kootiif kan keetii kana immoo kan mijeessu gara fuulduraatti filannoon geggeeffamee paarlaamaan dhaabbatee irratti mariisifamee yoo garuu kan kooti kan keetii jennee gara balleessaa turan. Wanis hin balleessina. Waa'ee kana irratti lubbuun namaas badeera. Qaamni namaas miidhameera. Qabeenyaanis badeera. Rakkinni garaagaraa ga'uusaa beekna ammaatti.
kun itti fufuu hin qabu. Uummati wal danda'ee walii wajjin jiraachuu qabu. Yeroo walii danda'ee walii wajjin jiraachuu immoo mirga walii eegee wal danda'ee kabaja walii godhee wajjin jiraachuudha malee inni tokko isa tokko tuffatee inni tokko isa tokko gadi qabee inni tokko isa tokko hacuucee jiraataa jechuu miti. Kanaafi akkuma asii amma nuyi jiraannutti mootummaan kanarratti barsiisatu kennamuu ture jiraata. Orienteeshiniin garaagaraa kennamuu ture jiraata. Barsiisi gahaan karaa miidiyaa kennamuu ture jiraata. Warri morkattootaas dirqama qabu kana barsiisuudhaaf uummata isaanii barsiisuudhaaf mirgaaf dirqamni waliin deemaa jiraachuu waan isa dhugu miti kan isaa yoo ta'es. Kanaafi amma kanan argaa jiru maani amma asii yeroo biyya na dhufne utuu jireenyaan jalqabini orienteeshinii garaagaraatu nuu kenname barnoota garaagaraatu nuu kenname waa'ee mirga keenya waa'ee dirqama keenya maal gochuun akka nurra jiru maal immoo maalirraa of eeguun akka nurra jiru. Inni kun godhamuudha qaba biyya keenya keessattis barsiisi kun kennamuudha qaba. Walitti akka inni fayyu rakkinni kanaan duraa darbee akka walitti fayyu gochuun baay'ee barbaachisaadha. Gara biraan immoo seenaa namoonni hundumtuu waa'ee seenaati rakkinnisa. Rakkinnisa gara fuulduraatti amma attamitti jiraannaa gara fuulduraatti jireenya kan attamitti sirreeffannaa attamitti waliin jiraannaa tun ta'in seenaa keessatti akkas ture. Seenaa keessatti akkas ture seenaa keessatti isa kana ijoollee keenya dhaalchisaa jirra. Ijoollee keenya dhaalchisuun kan nurra jiru amma attamitti jiraachuun nurra jiraata gara fuulduraatti attamitti wayyeeffachuun nurra jiraata jireenyi kun gaarii akka ta'uuf jijjiiramni kun iddoo akka ga'uuf maal gochuun nurra jiraata dirqamni keenya maali mirgi keenyas maali isa jedhu mootummaanis barsiisuu nurra jiraata uummannis baruudha qaba warri morkattootaas immoo kana barsiisuu isaanii jiraata jedhama. Baay'ee ulfaadhaa Obbo Daani'el hordofaa Dagaagoo Kanaadaa magaalaa Torontoo magaalaa gudditti Kanaadaa irraa galatooma kutaan keenya inni jalqabaa innarraa kanumaan raawwata yeroo biraa immoo waan baay'ee ilaaltanii akka dhuftanii jireenya hawaasummaa jireenya namoota dhuunfaa jireenya adda addaa waan argitanii dhuftan baay'eetu jira nan amanaa ji'a afurii yeroo guddaadha. Nama akka keessanii namoota gorsuudhaanii namoota qajeelchuudhaanii abbaan dhaga'e jechaadha. Abbaan fedhii qabaatee dhaga'ee isa fayyada waataaf qaba jechaadha. Fayyaa Obbo Daani'el hordofaa yeroo gaarii qabaadhaa. Fayyaa ulfaadhaa.